achi bahu barbaadamoo maal inni mee homaan na jedheetu. Straight into the back sa erga dhufe guyyaa ko waan tokko yaadhi waan gaarii tokko yaadhi. Garuu kana jireenya gaarii qabuun fadheen deema namni garuu isuma laate akka waan jireenya gaarii akkamsii ta'e naan jedha. Kan beekalcha. Beekalme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main mana? Mereka berdiri tadi. Mantap betul. Wallah wayatti kanatu booyaallee ture viidiyoolee tokkichi naa dhagaye sagaleen ta'ee na bira naa geette hin jirtu. Jettee anamma akka tasaa kaleessa viidiyoo as jala dhuftee giftii wayii naa kennitee fooloo naa deebisi naan jettee nan fooloo deebisee fi gizee ilaalu. Sagaleen isii ji'a tokko dura haadha faatee rabbumaa jedhi sagalee naa ta'e jettee sagalee naa qabdee barreeffama isiin ji'a takka dura na barreessite. Dhageeffadhee jedhe naaf hin deebifne si galee amma ammas hin dhuftee ababa darbitee naan gizee wal galchu ijoolleen ni beekanii jala kanatti quuftuu mi'atti kaleessa san dura booyaa turteeyyuu nan jedhan badoo jirti tunillee baadiyaa qixxee waan nyaadhu naan fidanii na quban qabanii sila suuditti ijoolleen gaala eeguu eegaltee dubartii. Yaa namane wallaahi rabbi rahmata jaraaf godhu malee ijoollee keenya kana warra biyya bulchaa jiru. Sagaleen maqaa koominiitiitii wal geessee hawaasa tajaajiluuf fi uummata tajaajiluuf jedhamtee imbaasii jalatti ijaaramtee jirtu. Waan tokko uummataaf godhaa hin jiranu inumaayyuu ijoolleen shamarranii imbaasii hin qabnu jechuu jammaran afaanii baasanii imbaasii hin qabnu mootummaa hin qabnu jechuu eegalan jechuudha. Namni gaafa waan ta'u dhabe waan hin taane ta'a. Sigalee akka ta'u yoo dhabe akka hin taane ta'a. Kunoo amma daraja yaani waan shamarri keenya biyya arabaa keessattuu Saudi Arabiyaa jedhamu kana nurraa cufaa jennee iyyinee dadhabneerraa faayidaa irraa argatan qabu ta'ii mootummumti waan irraa argatu qabatee Saudi Arabiyaa kana Allahu aalam inni nu Saudi Arabiyaa dhumti nurraa cufamuu jennee bar ijoolleen keenya bineensa taate badoo keessa maa tokko lamaama waan takka argan jirru tokko lamatu badoo keessa jira deebi'ee immoo waan barana ijoolleen Saudi Arabiyaatti taate wallaahi summa wallaahi bineensi bosonaatu akkasin taane kanaafuu rabbumaan furmaata jiraaf ta'u amma dandeenya ni jisiine dhuma sagalee walii taane dhuma antanaa hinna malee maal gonash gara nama nyaattu amma mucaa daa'imni kun yeroo waan nyaanne jettu kana caala maaltu kana nama guba Anu kuna guyyaa lama waan nyaanne naan jette walii qabee guyyaa lama waan nyaanne namni baa warri hadda koominiitii ofiin jedhee hundaa jedhu nyaatee dhugee bulaa har'a ijoolleen keenya shamarranii miskiinni humna hin qabne ofiifu waan nyaanne yeroo siin guyyaa lama jettu kana caalaa garaa nama kun jiru wallaahi kanaafuu amma balli jiru yoo xalabaa jirti moo mucattiin warri ati fayyaddu kun warra qalaba keetiiti. Qalabaadha? Okay, paaspoortii ofirraa qabdaa? Saarka jira. Jaalalcha jira. Footoo paaspoortii keetii qabdaa? Niin qaba. Okay. Naggasaa tokkotti sheer godhaa ijoollee. Naggasaa yoo dhufee abaaboo darbate obbo Alfanuuriin nuuf waamu nama baalee wayiiti. Baay'ee ijoollee gargaraa jiru. Bubbee waan godhaa jiran argaa taatiin. Asii ammatti warra imbaasiitti dawwaltee warra biirootti dawwaltee waliin haasoftee akkana dhimmi ijoollee teenna akkana ijoolleen teenna rakkataa jirti akkana yoo ati jetteeni achuma madaamii isiitti dawwalanii silkii harkaa fuudhii. Deema achi. Abo. Warra biirootti jedhaa bar silkii harkaa fuudhii daataa irraa cufii. Sigalee silkii harkaa fuudhii daataa harkaa cufii onlaayinii akka hin seenne onlaayiniitu balleessaara akkana jedhanii ijoollee hedduu hanga dheengadda mucattii lubbuun baateessan hanga kaan harka irraa muranii hanga kaan luka irraa muranii wanni geessaa jiru biiroo ijoollee biyya irraa dhufaa jirtu. Waan ofii dhaggeeffadhu gudii sitti maa waa lamatu sitti maa tokkoffaani mucayyoon tokko asuma biyyan jiru kana keessatti madaamiidhaan wal lolte beektaa madaamiidhaan wal loltee ta'uu fi dide madaamiin qottoo fuudhatte balaatti buufte
yeroo dhattu caammaa ofitti baafattee fuula mucaa fuula keessa dhaate maa iyyaan ture yeroo inni bakka nu beekne iyyaan tureen nattaabu biyyi kunis ijoollee miidiyaa irratti naasee waa'ee biyya kanaa maal nattaabu biyyi kun hin jannata rabbiiti miti dhangala kana argaa kana nagaa callisuudha jedhe iyyisiisee jechuudha waan jarri biiroo ijoolleetti hojjetaa jiran ummaa isa dubbatamuuti iyyaan jira koominiitii maal hojjetaa jira ka jedhu gaaffiirran jira dubbataa jirra yoo didee hammaate biyya kana gadhiifnee biyya arabaa gadhiifnee biyya galleellee wallaahi mirga ijoolleetiif falmina malee jechuudha inni Saudi Arabiyaa keessatti mucaan tokko baay'isee jedhamti ijoollee shawaati beektaa deengada sagalee taa'afi ture argite geessanii mucaani nabaasaa rabbii jedhateetti sagalee isii kunoo nama harka jira rabbii jedhaa nabaasaa itti dadhabdee miidiyaa irratti jechuudha baatee poolis xaabiyaatti harka kennatti poolis xaabiyaatti harka kennatti jennaan poolis xaabiyaan ol godhe isa biiroo taate poolis xaabiyaan dawwalee ilmoo abbaan qabne abbaa barbaade akka barbaade godhe gatiteef poolis xaabiyaan dawwalee biirootti kennaan biiroon geessee qaaltii kennite mujatti maal jette ilmoo jalaa dhukkuba madaamii koo tonqaa bira dhattee jennaan na fuute yoo mucaan kun hin duune yoo mucaa kana najjeesin ilmoo kee dhabdaa jedhe tonqaatitti faradaa bara sana booda maal gooti qaalittiin ajjeesuudha billaatti qarattee mana galfattee yoo majjeefna innaan sooma dheengaddaa keessa la iidii baafnee kaanii ajjeefnaa jedhe namichi ragaan qabaa sagalee nama jala seerguu danda'a jechuudha uummata dhageesseera sana booda maal godhan mucaan kana dhageessee nabaasaa itti dadhabdee qaalittiin ammoo aduutetti namichi iidii baafnee ajjeefna jedha mana banattee baddee biiroo dhattee hospitaala poolisiin naa dawwalaan naan poolisiin dhufee fuudhe dawwaleen naan hin galu nan du'a malettee naan biirootti kennan biyya galuu barbaadaa jedhaniini eeyyee biyya galuu barbaadanna kalas nama harka kennate biyyan galee hin galchina taraa kee eeggattee galta jedhanii teessanii maal godhan jarattiin warra poolisiitiin walii galanii bilbila isii cufsiisanii silaa jarabbaneefi biiroo geeffamti mucaan biirootti na deebisaniiru jette achuma madaamitti kenne biiroon madiina qaattiin jaljeessii fuula okkotee tokko jirti deengada kisitti banneera biyyatti isin fuutee madaamitti kennite madaamiin ajjeeftee geessiteetti deebifte jala biirootti of fuute jedhanii otuun viidiyoo balee si agarsiise kun argeera si agarsiisuu hin dandaala koo si agarsiisa waan ati jilbeeffattee ati harkaan qabdu sakkaanaa bishaanii beekta miti yaada faate isa bishaanitti shaaworii keessa yeroo dhiqachuu itti oolfatu san sanatti finyoo wannoo shintibeeti keessa sanatti finyoo hidhanii rabbii jedhi namni kana irratti of ajjeesaa koo si agarsiisan qabatama malee haasaa jettee sitti maan jiru kuno galee na ajjeesu na qaqqabaatu jettu akkasitti ilmoon namaa laal kunola koo si agarsiisa akka bilbila kaaniin na galchi ija keetii si agarsiisa mee namni sakkaanaa bishaaniitti akkamitti of ajjeesa si galee waan hin jedhamne waa meeqa arginee dabarsinaadha kunola waan ofii taap godha emoji bochaa dhiisaati taap godha koppilinkii fi taap godha emoji bochaa dhiisaati anamma ana namma arafa xiilaan warra jirtan na waraabinaa shi sababiin isaas hojjettuun tokko hin jirti mara obbaleetti ishee gaafa waa dubbadhu hin dubbatti kanaafuu ammatu maadaamii ishee kun dhageessee warri biiroo dheegaddaa hanga furmaan ilaalamutti waraabdanii poostii godhina rabbii jedhaati beeleera beelina ajjeesuu fedhannaan gaafa dhufte qalloo turti amma fudhatteetta naan jedhe obboleessi ishee garuu bilbilli hin beekamne jechumarraa warra biirooti naan jedhee natti mee jarattiin immoo maal barbaadde maal dhabde yoo barbaadde udduu kee gadi qabu taa'ii hojjedhu naan jette dubartii wayii tokko jechuudha eeshi jedhee dhiise ta'uu baannaan bilbila kana amma sirkaa fuunaa jennaan bakka laayivii nan dhiisa kana booddee jedhee waadaa galeete waan ta'eef bilis na waraabina yoo danda'ame sagalee na ta'a. jedhama ana walisoo gubbaarra kun haadha Obbaayinaan Dastaa kan jedhamtu suudii hojiidhaa dhatte waggaa tokkotti dhatte amma immoo duute naan jedhanii du'aa ishiin arganne reenfi ishiin haan dhufne jiraa ishiin haan galle sagalee naa ta'aa yaa uummata Oromoo jechuudha. Anaa gubu haadha gubatee warri ajjeese qoy sin agarsiisa hunda isaayyuu. Haadha gubatee waa tokko namni waa godhan jiru kun ammalee jechuudha argaa deengaddana kee habiibaa kadhadheen naan habiibaanii gurbaa tokko hiinuu fiddee gasirratti
rabbi saafata ho amma ta'e kunoo laa isa tokkissi irra jira mucaadhaaf jechuudha. Alaa shinti beetii keessa sitti mul'atti? Duuteeti Shaarbiin amma. sitti mul'ata? Akkanatti jechuudha laa jilbeeffachiisan jechuudha mucaa duutee jirtu fidanii shinti beetii keessa finyoo fi duchuma sii banaa qoy finyoo hammaama isa itoo uffatamu sanatti fannisanii soban jechuudha jilbeeffateerti badi namni akkamitti jilbeeffatee finyoo ofitti kaayee du'a rabbii jedhiiti takkaa diraamaan jirree mucaa kunola. Aliti ajuuzaa madiinaa dhamtu footoo siyyuu. Ela waa isin irraa muramaa hartu ilaali. Jilbeeffattee ilaa akkanatti ilaa. Ilaali ilaali garta sakkaanaa itinaasaa. Asirratti kan miidhatu jechuun. Wallahi zulmi guddaadha bar. Eeyyee. Wallahi harka bitaalaan cabsitaa tammatu amma magalte harka bitaalaan cabsitaa bar. Kaddi diraamaa hojjettee jechuudha. Argite? Argite la? Ilaa nama ta'e jilbeeffattee ilaa dhabbeen ilaal. Argite? Masaluma kabitti dhaabatti sakkaanaa harkaan namni ol ijoollee shamarran gaggabaabduunu harkaan batee dhuftu akkamitti of fanniiftee yaadda? Kalau kata nak bandar nak agarsiisan ummata nama kuma soddomii meeqarratti jiru. Sakkaana namni hin beekne hin jiru. Sakkaana bantee jirti miti maajolleen bishaan uwwisee yeroo jedhamte ol galtee uwwifattee ittiin dhiqatte. Maa seenaan asliidhaa bantee cufaan jirtu. Akkuma kanatti shaarbii fannifattee jilbeeffattee sakkaanaati dhuguma yoo jilbeeffatte malee siin ga'u finyootti keessee shaarbii jilbeeffattee of ajjeertee naaniyyi fudhachuu kaa jirra. Hin dinneqa amma wucci guddaa galee dhimmisee jechuudha. Qaalattiin tortuun sobdee inni qaaba hidhattee as baatee jechuudha. Ushaan akkatti ijoolleen keenya jechuudha alana bofa qallabdi ummata bofa qallabu jawwee qallabu akkatti ijoollee keenya galaafatee fixaara. Kana waan atamma jettee fansiin jedhe biiroo dabarsii kenne mucaa buusii hambifachuudhaaf poolisaa beelatte biiroon poolisii biraa fuudhee mucaa biyyeen gala jette sagalee si guutuu qabaan mucaa biyyeen gala jette geessanitti kennanii akkatti obboleettii keenya jalaa duuti. Ana obboleettii tiyya siin jedhaa bar obboleettii tiyya baddee ala baate bar baddee ala baate. Poolisiin biiroo kennee namittiin biiroodha fuutee madaamitti qabdee kennitee silkii irraa fudhattee bulii 26 achi buutee isii dhabee gaafa bulii 27ffaa ta'u lukaan qullaa akka haadha garaa buuteen tamuniiraan asiin dura intala isiitiin aan tusanii bad baatee ala baatee karaa irraa namichi baangaariidhaa balbala jala sawwaa gamana namaati itti himattee jennaan silkii jennaan lakkoofsa Itoophiyaatti kennaan Itoophiyaatti obboleessa kiyya dawwalee obboleessi kiyya achi imoonna dawwalee lakkoofsa kiyya obboleessi kiyya fuudhee namicha baangaalii sanii kenne namichi baangaalii achinatti as dawwalee riyaala 800 itti baasee lafa daqiiqaa muraasa riyaala 800 wahi itti baasee lafa daqiiqaa 5 baase mucayyoo fuudhee biyya galche qatti godhee fuudhee biyya galche. Amma ishiitun baadiyyaa keessatti du'aarti akkam goona katana kuno silkaana booda silkii sirraa fuusisaa kilmaata akka dubbattee jennaan hudduu kan kee lafa gadhaa bidalaginaan jetteerti. Maatiin isaanii hundatu fooloo kiyya qaba na hordofuutti jiranii beelli na ajjeefte du'aa jiraa jetti mee maal godha ishee kan akkam goona na hima. Tan akkam kuno dubbachuu iyyuu hin dandeenye. Akkam goona mu beekana. Rafatee koo mucaa tokko dhukkufatee namni bara kamii jira akka goonu alfanuur jennaan nama gara baalee keessa tokko nama gaarii yoo erganneerra akka ta'e koominitii keessa hojjetu mucaanii paaspoortii footoo isaa qabaannaan yerootti kennine seera qabeessaan akka jecha baatu goona baatee galuudha kalas galtee namni biraa dhattu gargaarra maa kana malee maal goona itti gaafatamummaatti kennine jechuudha akka jalbaasan goona nagasa yoo jiraatte ijoollee nagasatti ishee godhaa. Yoo arganii dhabamsiisanoo. La amma ta'e koominitii keessa jiraannaan akka nu wal gaafa dhugaatii beekanuufi dabarsanii kennan.
Ninu kennu fi ninu midara tenya kennu fi community kenna community ni fude biro kennu to community agate qoftu jira qoftu qalbii keessa jira waa wayii godhe aslaali dhageeffadha ijoolleen kenna waa wayii isinitti agarsiisa yeroo tokko waa wayii isinitti agarsiisa waa wayii isinitti agarsiisa namoota kana waa wayii isinitti agarsiisa gizee gastii nama dhaqxanii himattaniitiin jetta waan isin gootan isinitti agarsiisa yeroo tokko na laala. Hundi keessanuu wanni kun isin fayyada waan ta'eef laala maybe hamma wayii fayyada. Akkauntiin kun kiyya isin agarsiisa qoyaa agarsiisa. Gizee gastii seentanii waa himattanii aslaala amma fakkeenyaaf an akkauntiin kun kiyya kan ammas keessa seeneen eessa tuttan isin fakkaate bakka gastii kana gadi tuttan erga gastii ergattanii namni isin galche yeroo rakkina keessanii mattan laal gastii kana bakka kana gadi tuttan gastii bakka san gadi tuttanii kaatanii kun yeroo inni akkana isinii baaseetiin jedhu viidiyoo waraabadha gizee akkanatti isinii baasu bakka kana irra deebitanii gadi tuttan bakka kana gadi tuttanii kaatanii qoyaa gastii cufattan jechuudha viyuu keessan akka isin hin argine jechuudha. Sorry. Kau sana sini agar si Sofi. Ujian kan kemal jet. Mana guys semin dalaga bakir semin dalaga bakar. Hi yes guys. Ngatin terus. Himbawan والله جراني جولي كنا ربنا كتني عبرنا كنا والله أنا ورا شي ريكوردينغ لا جولي ساني نرجوانتيف جوا أتم